Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdullah. Barnoota YouTube ajaa'iba takka isinii qabadhee dhufeen jira. Faayidaan gaafii gaafatanii yookaan immoo chaanalii keenya vootiidhaaf filannoodhaaf dhiyeessuu gaafii gubbaatti gaafatanii deebii sarara jalaatti abaacaadhaa jedha yookaan immoo tokko lama sadii jedha deebii akka namni filatu yookaan akka namni chaanalii keessan irratti haala filannootiin irratti hirmaatu haala kamiin gochuu dandeenya. Akkasuma faayidaan isaa hoo maali ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Akkasuma namoonni chaanalii Abdul Appiif haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii kana irra tuutanii ol ka jedhurra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon nuti maxxansinu yeroo mara akka isin dhaqqabuuf. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo seennu YouTube appii kanarra seenneeti kan nuti poostis goonu poostii ni beeytu irra caalaan keessan garuu namoota gaaffii gaafachuun faayidaan isaa maali haala kamiinoo gaaffii kana kaahuu dandeenya gaaffiin kun yeroo keenyu deebiin filannoon jala isaa jiraachuu qaba filannoo sana sarara keessa keenyeeti kan nuti galchuu qabnu. Kana jechuun namni deebii isaa sararuma sanarra tuquudhaan filata. Tokkoffaa chaanalii keenya irratti gochuu dandeenya. Chaanaliin keenya ilaalcha maaliirra akka jiru namni yaada akka inni nuu kennuuf jechuudha. Lammaffaa yeroo tokko yoo viidiyoo maxxansuu dhabne waan akkasii goone chaanaliin keenya illee ol guddataa deema. Carraan inni subscribe nuu fidus baay'ee guddaadha. Maaliif poostii kana bareechee YouTubein nama adda addaa biraan ga'a. Asirratti amma yaada chaanalii kiyya irratti qabdanuu filadhaa waan jedhu kaaheen homaa hin jedhu bareedaadha baay'ee bareedaadha dadhabaadha. Nama 137 filatee jira. Koomentii 91 laayikii 100 wayi. Kana jechuun subscribe hedduu fidee dhufa. Subscribein isaa mataadhuma isaa irratti baha namoota bira namoota subscribing goone irratti achuma irratti kilik godhanii bira dabarfatu. Viidiyoo garuu irra tuquu barbaachisaa irra tuqnee taphachiifneeti kan nuti subscribe finnu. Garuu chaanaliin keenya yeroo filannoodhaaf dhiyaatu namni baay'een ni filata. Maaliif filannoo kanaan dhiheessan chaanaliin kun chaanalii maaliiti isa jedhuunis keessa seenee ilaalaa jechuudha. Haala kamiin filannoo kana kaahuu dandeenya isa jedhu waliin haa ilaallu. YouTube'inuma keessan jala community namni chaanaliin keessan 500 ol dabarfate share an image yookiin create post ka jedhu kanarra tuqnee gaaffii gaafachuu barbaanne sana irratti barreeffanna. An calliseetuma gaaffii haa jedhu gaaffii fi deebii haa jedhu gaaffii fi deebii jettanii waan feetan gaafachuu dandeessan. Chaanalii keessan filannoon haa jiraatu yookaan waa'ee chaanalii keessan irratti dadhabina akkamii achi jiru. Yoo jettan jala sanatti hin baasu filannoo sanarratti rongiidha. Haala kanaan jalli calliseetuma barreeffama kaaha malee jala isa sanatti gadi buutanii kana baa kana yoo jettan hin baasu. Kana jennaan maal goona gaaffii keenya barreeffanna jalqaba. Angaaffii fi deebii filadhaa haa jedhu waan kanarratti waan isin barsiisuudha ta'eef. Sanaan booda yeroo tokko yookiin yeroo lama ergan gadi utaalee booda gadi siqee booda mallattoo as jirtu kana tuqa mallattoo suuraa cinaa jirtu kana. Mallattoo kana yeroo tuqne filannoo nuuf baasa mallattoo giraafii kanatti ajjirti dhuma peejicharra yeroo nuti xiqqne add option waan jedhu lama nuuf fida x fuula dura isaa kaahee jechuudha. Lakkoofsa tokko haa jedhu lama qofitti nuu kenna YouTube'in jalqaba irratti bareedaadha. Callisee isin agarsiisuudhaaf waan ta'eef bareedaadha haa jedhu ka jalqabaa irratti lammaffaa irratti waanuma ta'e haa barreessu isas baay'ee bareedaadha. Feetanuu lakkoofsaan kaahuu feetan abaacaadhaan kaahuu dandeessu kun mirga keessa waa tokkitti rakkina tokko hin qabu jechuudha. Asitti lakkoofsa lama haa godhu dudduuba isaatti tokko lama jedha haa deeme isinitti agarsiisu. Amma lama barreesse sadii afur hin barbaada taanaan maaliin godha abaacaadhaas gochuun hin danda'a yoon fedhe kana baa kana jedha gochuun hin danda'a. Add another option ka jedhu jala isaa jira isan tuqadha. Yeroon tokko tuqe tokko naa dabala yeroo lama tuqe lama naa dabala. Caa haa jedhu asitti immoo caa kana waan feene jechuudha waan gaaffii keenya keessa yoo filannoo kaahuu barbaanne sana caarratti barreessina. Akkasuma sarara gaddarbu kana gajjallaa jiru irrattis daa jedhaa itti fuun. Tokkoon sarara sanii irratti jechoota 65 barreessuu dandeenya. Amma bareedaadha inni jedhu baa tokko lama irraa sadii lammanni jira 5 6 7 irratti qubee 65 baa irratti qubee 65 caa irratti qubee 65 barreessuu dandeessu jechuudha. Haga yoo geessuu barbaanne add another option ka jedhu kan magariisa ta'e kan xiyyi kun agarsiisaa jirtu san tuqna. Haga eetti filachuu dandeenya, haga filannoo kaahuu dandeenya, haga daatti kaahuu dandeenya, haga faatti, haga gaatti kaahuu dandeenya. Add another option ka jedhu kana qofa tuqanna akka inni sarara biraa nuu banaa deemuudha jechuudha. Asitti immoo godhaa jechuudha. Haala kanaan itti daanee haa godhu asitti abaacaadhaa bareedaadha baay'ee bareedaadha gaariidha. waan adda addaa waan channel keessan ilaalatu yookaan immoo gaaffii gubbaatti gaafattan deebii isaa filadhaa kan jedhuun
erga gootanii booda post ka jedhu gubbaarra jira postii goonaa jechuudha. Haala kanaan kan nuti gaaffii sana akka namni filannoo godhu filannoo chaanaalii keenya irratti ta'u gaaffii nuti gaafanne akka namni sanduuqa san keessa tuqaa filatu kan nuti goonu jechuudha haala salphaa ta'een. Gaaffii gubbaatti gaafanna jalatti Abaa Caadaa jedha yookaan immoo duwwaadhuma yoo keenyas rakkina tokkitti hin qabu. Haala kanaan gaaffii erga keenyee booda gaaffiif deebii erga keenyee booda waan jarri filatan erga keenyee booda post ka jedhu tuquudhaan postii goonaa jechuudha. Waan isin barsiisuudhaa ta'eef discardar godhanii erga postii goone haala kanaan dhufee baa nama parsantii meeqatu homaa hin jedhu filate parsantii meeqatu nama parsantii meeqatu bareedaadha filate baay'ee bareedaadha ka jedhu nama meeqatu filate dadhabaadha ka jedhu parsantii meeqatu filate parsantii 100 keessa fidee hundayyuu parsantiidhaan ka nama guutuu chaanaalii irratti filannoo irratti hilmaate nama 137 nama 150 nama 200 jedhe jala sana fidee kahaa jechuudha. Waa tokko isinitti agarsiisu amma asirratti amma filadheen jira. Chaanaalii biraatiin jechuudha baay'ee bareedaadha. Filannoo kiyya yeroon irraa kaasu namni jalqaba argu namni baay'een kam akka filate hin argu deebii isaa. Ergan filadhee namni hedduun kam akka ni filate arga. Baay'ee bareedaadha kana yeroon tuqu namni parsantii 86 akka isa filate isan filate achumaan hin argaa jechuudha. Sanaan booda namoonni kaan immoo parsantii meeqa akka filatanis natti agarsiisa jechuudha. Osoo hin filatin garuu deebiin isaa kam akka ta'e namni baay'een kamiin akka filate hin arginu jechuudha. Namni irra caalaan parsantiin guddaan kam akka filate kan nuti arginu erga namni erga filannee kaaneeti mare osoo hin filatin nutti mul'isu yeroo irra tuqnee tokko filannee kaane garuu namni irra caalaan isa filate filachuu keenyaa fi dogoggoraan kaan filachuu keenya yookiin immoo deebiin isaa sirrii ta'us achirraa hubachuu dandeenya. Namni baay'een isumanni filatetu deebiin isaa sirriidha jechuudha. Parsantii 80 kana filatee parsantii 5 kana filatee 10 kana filatee isa jedhu erga nu irra tuqnee filannee kaane fidee nutti agarsiisa jechuudha YouTube'n. Postii gaaffiif deebii akkasii YouTube irratti hojjechuun baay'ee bareeda. Subscribe baay'ee isiniif fida. YouTube'n chaanaalii keessanis namoota baay'ee biraan isiniif gaha. Chaanaaliin keessan guddataa deema keessattuu yeroo carraa viidiyoo maxxansuu hin qabnetti osoo waan akkasii gootanii baay'ee bareedaadha salphaadha yeroo hin fudhatu. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Asumaan namoonni chaanaalii YouTube Abdulaappiif haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii kana tuqxanii ol irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon maxxanfamuu yeroo mara akka inni isin dhaqqabuuf pileeylistii jala seentanii barnoota StreamYard qoba qobaatti jira barnoonni laaptooppii barnoonni viidiyoo editingii barnoonni laayivii irratti gaaffiif deebii barnoonni akkaataa YouTube barnoonni iimeelii barnoonni YouTube bal'inaan tokkoon isaa keessa yeroo seentan barnoota sanaan wal fakkaatu walitti qabamee achi keessatti argattu salphaatti viidiyoo pileeylistii keessa galuudhaan pileeylistii jala galuudhaan salphaatti viidiyoo argachuu dandeessu. Hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.